السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شما حركفوني جرتني عندنا سلام ناتشو ألن እንዴት አደራችሁ? ሰላም ናችሁ? አሃ አሰን ኮኒ ትናንትና ወደ መንግስት አለ ወይ በይ አሳውን ለምን ቀራህ? ለምን ትታ ወደ ድዛ በቀራ ብቻ ሄዳ ሄደች። መቀማይ ወሰደበት። ትልቅ ሀብት ወሰዱ። መንግስት አለ አትበይም አልኩኝ። ሲጮይ ማንም ዞር ብሎ አላየም። ዛሬ ደግሞ ሄርክ ሲሄድ ማን ከእንትን አላይቅም ማን ስለሆንክ ነው ያለች ነው። ዞር በይ ወደዛ። እንዴት ሄደክ? ለምንድን ነው እሷ የምትለጠፍ? ያማሄ ትክክል አሰራሽም። የኔ እንደዚህ አይደለም። ለሁሉም ነገር ኪብራችሁ ይበልጣል። ወላሂ ሀብት ያገኛል። ካሰራችሁ ታንክራችሁ ሀብት ይመጣል ይሄዳል። ግን ማንነታችሁ አንድ ጊዜ ዝቅ ካረጋችሁ ማንነታችሁ አይመልስም ማለት ነው። ስለዚህ ኖር ነው እውነት። ደግሞ በሸሪያም በሁሉም ትክክል አይደለም የሰራሽው ነገር። አንዳንድ ጊዜ ሃይማኖቶቹ አትቆሽሹ። እውነት ያስጠላል። akkuma argitan egaa engadda መንግስት አለ ወይ ጀዲ ወራሰምተት አሰነውን ጀዲ አሰና ዳጌካ አሰና ዳጌ ጀቹ ፊጌ ዳጌ አሃ ማሊፍ ከስተ ማሊፍ ኩኒ ዲጀ ኢላ አርጊተኒ አም ቀልዲምቲ ማንኒ እንገደይ ኩኖማ ዋነ ንጀነ ዳጌ ፊጌ ዋና ዳጌ ኩኖ ዳጌ ፊጌ ዳጌ አከሲ አከና ኩኖ ከከናተኒ ጀዲ አሰን ወንዲ jechuun qofton jechuudha malee wandi ማለት qofton maal jechuudha siinuun beeku jechaa jirti gamaa'e akkuma argitan saaqitti lixxif jette maaliif itti laxxafamtaa jedhee jira. Yaan wayin gadda kas jedhee dhugaa rabbi waan mani jedhee maasan lixxif ለምን ልጥፍ ምን አሰልፈለገ ለጥፍ ምን አገባክ ያለች ነው ደግሞ ማልስል ይገ ማስገሽ ፈንሽን ይታያችሁ ዱጋ ድበችሁ ፊ ብሪፍ ጀራኒ ኦፍ ገድቡሱኒ ከበጃ ኦፍራ ገድቡሲና ዱጋ ረቢ ብሪኒ ይወደለገተኒ ምን መዱፍቲ ጎርፈና ወላሂ ላዚም ንፍቲ ስንምትስ ብሪ ተከካፊ ተከገዲ ደሽን አማ አርገምተ አማ ደባምቱ ገሩ gadi buustanii miizanarraa xiqqeessitanii kabajaa keessan wakkas gootan wallahi baay'ee tokko nama gaddisiistu. Baay'ee tokko nama gaddisiistu jechuudha. Maaliif amma asan egaan deeme akka deemetti wadhaqu maaheen Isaaq wajjiniin akkuma bartan egaa Isaaqiin namni beeku nama beeka jechuudha. Isaaq takka eddee namni isa gammadutti hin argamu. Bakkuma dubartiitu barataa keessaa isaa akkuma hin gadde jedhe eddee dhibame hin qabu. Dhugaa rabbii dubartii utuu bara Itoophiyaa keessa jirtu biraan dhibamne Isaaq jechuu beektu. Eddee dubbiin tokko yoo fireendii walalan isa tokko qixxalamaan itti argama. Abbaa manaa fi haati manaa walalan isa tokko qixxalamaan itti argama. Waan isaan beekan mucaa kana dhugaa rabbii. Amma maayeetiin kan fuudhee gara dabuubitti deebee isadha jechuudha. Garuu diraamaa hojjetan achi keessatti. Asii deemte maayee
waliin deeman achi gaan immoo akka suuqii tokko deemaa jiru kaameraa daqqantee maa'een isaati jechuudha kan nama waa bitatu fakkeessite isaa qachi asarreedha jechuudha. Maaltu si fide maaltu si fide diraamaa nurratti hojjetaa jirtu yaa salaam. Namni isinii gooyoom jiru amma namni isinitti naqee dur gizee waa tokko hojjetanii namni bakka hin jira miti akka dhugaatti kan fudhatee illee boofaa aarufaa ani dura akkas ana mataa korra kaasiti nama biraayyuu maal odeessa dhugaa rabbi garuu amma warra tuubira kanatti naqee hin jira boo maaliif hin jedhe maaliif hin himmaa koo buusa lakkaa jarri birriif jettee ani maal ani akka waan dhugaatti fudhee himmaa koddanaa gadi buusuufi jedhe amma dhiiseera dhugaa rabbi maaliif isin irratti baramee jira jechuudha wanti isin hojjettanii malee walumaan asii baasii tokkoon makiinaa ayyariitiin deemte miti ayyariidha akka jettetti walumaan deemtanii jechuudha achi geessanii diraamaa hojjettu malee asii walumaan deemtan sin lamaan isaaqis maaheenis jechuudha. Kanaafuu maaltu si gashee miti dubbiin akka aarii hin ta'u of kabajii maahee akkuma duraatti of kabajiiti gad kabajaan bareedaadha bar salphina miti wallaahi dubartiin kabajattee of kabajjee kabajamti jechuudha. Dubartiin of kabajje kabajaama argatte idduma fe'ettu dhugaa rabbi. Kanaafuu har'a duniyaa fittanii kabajaa ofirraa hin buusina dhugaa rabbi. Kabaja ofirraa hin buusina waan immoo siniina jennee tokko teknooloojiin bal'atee jira namni adii isaa geeffata maashaa Allah quraana qaraa'ee waan baay'ee babal'ateera Itoophiyaa keessattuu kan biyya alaasa dhufamee wallaahi alhamdulillah wallaahi irra iddoo Itoophiyaa eessaan qabu wallaahi irra hundumtuu maashaa Allah tabaaraka han kana keessatti akka diinii keessanii baqa akka diinii keessan tuskistanii wayin immoo diinii keessanii hin arrabsiisina. Diinii keessanitti otoo jabaattanii wallaahi dalagatiinaa miti hojjedha garuu bakka waan diiniin keessaniin hojjetiinaa isiniin jirra ta'u hojjechuu isaan bareedaadha. Dalagaa homaa miti dalagachuun ilmoon nama dalagata garuu waan gadi isin buusun hojjetiinaa duniyaaf jettanii dhugaa rabbi. Qabaa nagadhiisaa jetti sagalee nu biyyaa nu baastee hoo maahee maal jechuudha. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام akkasi ga maaltu si gashee yoon isaa itti laxxafanii jettee axxeetti rarraatee hammatte fuuldurumatti silumaan maaluma jigadhiiste yaasan maaluma jigadhiiste qabeenyaa guddicha sirraa fuudhanii hoo amma kun bakka isaa akka qalbiitti miti wanti hundinuu kan deebitu bakka isaa ga'ee jabaadha dubbiin. Kanaafuu mangistaallee wayii jedhiini hin gadhiisi gototii harkaa baasii fuudhii deemna jedhiin dhugaa rabbi dhiisteen deeminedha achi niqniq hin jedhin poolisii dhiisan hin barbaadan sittaa fidanii poolisiin mana seera si hiisisuun akkam laatan si hiisisti moo dhugaatti hamaayeen si hiisiste jennaan dubbiin cimeeraa jechuudha. Ni ilaalla gaa walumaanii baartituu tokkoffaadha baartituu lammaffaa irratti ilaalla kuni baartituu tokkoffaatii jechuudha. Baartii lammaffaa irratti immoo gaa mee ilaalla waan jiru akkasiin egaa wal dhiisisaa jiru gaa hoteela keessatti poolisiin illee dhuftee jirti poolisii waamee isaaqii garuu gattaamee waan mari'atamu waan asanan jedhee mana kireeffatanii iddoo tokkotti kireeffatanii alga tokko ay gudee dhugaa rabbi nama dhiba raajiidha wallaahi gudii akka wallaalle warra tuubiraa kana rabbi sinaa qeeshu malee akka wallaalle yoo dubbannu jettanii ajandaa dhumtanii gannuu gadhiistu maal goonare as bocconnee achi bocconnaga. Kana maftaa ammoo dhiise kan asanfa gara maftaa fi jaalallee maftaattiin darba maftaa miskiina wallah ayya miskiina maftaan kun dhugaa rabbi tikistii barreessitee maaliif barreessitee tikistii barreessitee taa jetti
eenyufan barreesse tekstii jechaa jira. Maqaa isheen eenyu jette laata? Maqaa dhoote isheef maaliif barreessite kan isheen jettu jechuudha. Jaallatta yoo ta'e homaa rakkina hin qabu. Maalumaafi jedhe maftaan immoo ani silkii kee hin fattashu ati maaf silkii koo fattashte? Ani silkii kee harkaa qabaan jiraa ati maalumaafi silkii koo harkaa qabde jechaa jiru. Amma dubartiin dubartoonni amma xalafam sin xalafuu danda'u ta'e of eeggadhaa warra dhiiraa kun tokko tokko qabdanii jirtanii gamatti hin ilaalina asuma ishuma ilaalaa malee gaman hin ilaalina dhugaa rabbi anuma qabdan wajjin hin meezan laqqaame maal taatan ijoollee dhugaa rabbi maaltu sinitti dhufe ay miskiina walla kun baay'attee itti agarsiiste kaballaa fuutechuu miskiina walla jechuudha maaliif akkas dhiira kabaltuu ijoollee shamarran warra Itoophiyaa keessa jirtan kun maal taatanii dhugaa rabbi huuyi kaballaan kun bara muka seetanii immoo nama bara fooni maddii rukutti xaawulaan rukuta seetanii immoo ijoollee nama rukutaa jirtu maayila jechuudha hin dhukkuma namadha bara sibiila moo kunillee yoo fireendii walloltu kaballaa fuutechuu kunillee yoo fuutee walloltu isa ጊዜ tokko obboleessa manaan qabda himaa akkas cakkaddu dhugaa rabbi cikkadiina isa nama fuutaan illee qursii qammasee jechuudha mandii keessa yeroo hunda kana kaballaa isa jechi dubartiin harka dhiiratti ol fudhachuun illee nooriidha hin ta'u nooriidha kanafa dhugaa rabbi jajamtanii naa samii yaabina harkaa fuutanii dhiira asiin hin jaanjessiina kaballaatiin rabbi sinaa qeeshu malee akkasii gama maftaan gamma aaree jira kaballatti cucuftee bira kuttee jirti jechuudha dhiiste wallahi miskiina mucichi wallee hin dubbatu garuu namoonni baay'een suuta jedhii suuta jedhiiti gaafuu suuta jedhiiti amansiisii ishee jedhaa jira miskiina wallahi gattee sokkiteetti jechuudha boodarratti achitti jechuudha isaan gattee sokkite dhugaa rabbii dubbachuu fi otuma ragaa jettaniitu bareedaadha ragaa jedha dhugaa rabbii waan asis maraatiin haa bismillaahi rahmaani maraatiin ragaa jedha yoo ragaa jettanii bareedaadha rabbi sinaa haqa heeshuu akkasi wallahi wanti asiititti namannatti dhufe jennaan jedhuutti akka kasaa wallaaleeni isiniin jedha ifatama kiisii tokko narratti isiisti mucaan tokko abbo waan haasawuu na harkaa balleessite oo yaa rabbi yaa gooftaa guddaa waan akkasiiti egaa kaballaa fuutee itti laattee jirti achumatti taa'ee gammaftaan giifti dureen biraa kutaniiru rabbi sinaa qayeeshu jedhaaga du'aa godha rabbi sinaa qayeeshu hundumayyuu rabbi haa qayeeshu an jaallatee hundaayyuu baay'ee tokko namatti ulfaata silkii keessa deemanii fattashanii silkii keessa kooddii kan akkamiin barataniiti amma kooddii tokko amma kooddiitiin hin hidha irri tokko kooddiitiin akka yoo waa biraa waan janajjanu jiraate hin hidhaa jechuudha akka isheen sun hin argineefi jechuudha kin oskayyuu inni akka yoo dingata silkii safuuta kan argineef akkas fa'aa hojjeta namni gaariin immoo amanamaan immoo maamitti miskiina amma maftaani wayii waa jedhee barreesse nagaa wayii waa jedhe ta'a isheen immoo maalumaaf barreessitee jetti ay miskiina walla dhiifatama ishii jennaan naqabiin nattillee hin siqin jetteetti achumaan dhiisee asoo wanni naannoo ichi jalaa baqatti asoo naannoo ichi jalaa baqatti dhiisee gattaa'e kuttee biraatii jechuudha itti muddaa maal abbaa isaati silkiin keessa numtu huntuun keessa maal goonare harkuma isinii cabacabuu bichaa hoyii jennaan nuti addanaati silkii
ajandaa tokko oomishaa nuti darbadha. Nuti immoo asii harka cabacabna akkuma isin ajandaa nu gadhiistaniif salaam yaa rabbi. Kana fakkaata gammaa hee asan yennaatiin qaqqabatteetta dhiisteen galiini gototii fuudhiitii deemi dhugaa dubbachuuf. Viidiyoo kana fakkaata tokkoffaa immoo warri feekii yuutuubiin keessan hin beekamne haasa namni haasa'u otoo waliin bariin waa namaan jettanii waa namaan jechuuf hin fiigina. Ani abaluu kaf godhee nam tokko kaf godhee nam tokko zip gochaa hin jiru. Sinii galuu baruu maaliif namni yoo waa tokko amma viidiyoo kana irratti sii jira jechuun rakkina qabaa jedhe malee waa biraa abaluun akkas gootee abaluun akkas ta'e hin jenne. Kanaaf of qoxxobaa gisee waa jettanii wanta na dhaggeeffattaniif galatoomaa isiniin jedha. Viidiyoon akkasuma irratti haa dhaabbattu.